Akkam jirtu hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan kun chaanaalii haaraa yeroo hundumaa maatii waliin gaafilee garaagaraa kaasuudhaan waliin irratti taphannuudha. Akkasuma immoo dabalataan biloogiiwwan garaagaraa bataskaanota kan isin daawwachiisnu ta'a jechuudha chaanaalii kanarratti. Guyyaa har'aa immoo tapha gabaabaa tokko waliin taphachuuf jechuudha. Kanaaf hanga dhumaatti viidiyoo kana daawwachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaa taphicha kan jalqabu isheedha jechuudha. Ani gaafatamaadha. Gara sittan isin dabarsa. Akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii jecha asumaan gara gaafii koottan darbaa. Mee mulee waan tokko si gaafadhu. Maal na gaafatta? Waan deebisuu danda'u yoo ta'e waanuma hundumarraa waan si gaafachuu barbaade tokko jira. Ati dura akkamumatti hin dabarte anatti dhufuu dandeesse natti madaraaki. Waayinee kanarratti eenyuun waama beektaa? Kuuba gaafachuun qaban ture. Kuuba beeka bakka kana yeroo Adaamaa Yuunivarsiitii barannu yeroo jalqabaatiif yeroo isin asitti barattan hiriyaa kan kee wajjiniin yeroo barachaa turtanii isheen nan yaadadhaa mucayyoo biyya isaati naannoo isaaniiti. Isheedhaan waan wal beekaniif inni ishee gaafii dhufee ani immoo isa waliinan dhufee ani isaan hiriyaa waan ta'eef ishee biratti immoo seensi barree jechuudha. Achii booda wal baruun kun walitti siquun kan dhufe karaa sana natti fakkaata. Guyyaa isaa yoon perfeekti yaadachuu baadhee bara 2010 yeroo as Adaamaa Yuunivarsiitii waggaa tokkoffaa barachaa turre. Ati yaadatta garuu yoomime natti akkamitti akka wal barre yoo yaadatteet immoo na yaadachiise kanan inni dagadhe yoo jiraate. Akkuma ati jette. Akkam? Akkuma ati jette akka carraa hiriyaan kee hiriyaa kootiin ollaadha. Kan wajjin barattan jechuudha. Jechuun ollaadha maatii tokko isaan walitti dhufanii waan wal beekaniif walii bilbilanii wal arguu qabnadhanii wal arganii. Ati hiriyaasaa waan taateef isa wajjin hin dhufte. Jalan deemee dhufe. Inni haa ta'u ishee. Ani immoo inumaayyuu gaafuma kanarraa hin gaafii biraa si gaafadha. Wal barree immoo akkamitti wal baruun keenya wal baruu caalaa wal baruu biraa akkamitti ta'e yoomirraa bara kamirraa yaadatta? Kan wal barre 2010. 2010. Kan garuu walitti dhiyaachaa dhufne 2012. Duras walitti ni aanna. Duras ni aanna garuu walitti dhufeenya keenya kan cibse. Fi akkasitti akka maatii taanu kan nu godhe kan walitti dhiyaanne bara 2012. Walitti dhufeenya bara 2010 sana caalaa bara 2012 bal'isnee walitti dhufaa turre. Waan yeroo sana ture xiqqoo ishee na yaadachiise sammuu. Yeroo koronaa ture waan sirriitti yaadadhu yeroo koronaa ture. Koronaa namni walitti hin dhufu. Nu garuu walitti dhufu. Ati garuu. Koronaan walitti nu fide nu siriidha. Yoo xiqqaate kiiloomeetira meeqa hin ta'a? Kiiloomeetira 15. Taaksiin hin jiru miilan fageenyi mana kiyya jiruu fi bakka ati jiraattu jiru yoo xiqqaate kiiloomeetira 15 ta'a. Garuu dhuftee galta. Miilan jechuudha. Miilan dhuftee galta. Irra deebi'ee waan hin daganne ayyaana Faasigaa. Inni isa irra darbiiti. Maaliif akka dhiibamu barbaadde? Yeroo koronaa sana namni maal jechuun labsii yeroo sana namuu akka mana hin baane mana taa'aa jedhamee nu garuu mana hin teenye yeroo sanatti maatiin amma argitan kun mana taa'uu dhiisuu yeroo sanaa keessaa argame jechuudha. Maalli kan yeroo Faasigaa akka dhokatu barbaadde waan yaadattu qabda moo? Yaadattu yeroo sana itti nu yaadachiise. Waan tokko yaadattu lakki. Asii akka carraa adaadaa kee bira turte. Adaamaa adaadaa kee bira jiraatta. Ani immoo ayyaanaaf maatii kootti galuun qaba kophaan jiraadha. Maatii kootti galuuf jedhee nan qophaa'e nan ka'ee deeme ati hin galotteeti.
Maatiin kiyyas kan keessa bakkuma tokko warradii hin gallettee murteessite. Achi gaafa nana biyya ga'u hin dhufte barii. Meessi Dhufte. maaltu ta'e? Achi dhuftee manni keenya fi kan keessan biyyatti xiqqoo walirraa fagaatamtiire. Miilan dhufte. Achiis miilan dhufte konkolaataa dhabde. Miilan eessa dhufte? Miila shaakalaatti turre durumaa Miilan deemtee dhufte. Bakki isaa beekamaadha. Naguma dhuftee hin jedhe ani waan hin beeku waan hin qabneef yeroo Hoggasuma. eeka. Naguma dhuftee hin Ani jedhe. naguman dhufe jechuun ayyaana irra haftanii akkam ayyaanni jechuuf an dhufe yeroo sana. Icciitii kana yeroo biraa bal'inaan sirriitti isinitti himna. Isa booda hoo maaltu ta'ee irra deebi'aan hojjedhaayii waan baay'ee osoon kaasiin bira dabartanii namoonni jettan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Egaan tapha akka kanaa fi kan kana fakkaatan kan biraa maatii biraas dabalannee yeroo biraa bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Gaafilee kan biroo kanarraa adda icciitii jireenya keenyaa yookaan immoo kan walitti dhufeenya keenyaan ala kan nama bohaarsan gaafilee kan biroos qabannee dhufna yeroo biraa. Egaa kan guyyaa har'aa seensaa jalqabbiidhuma. Kanumaan xumurree kan jedhu. Kanumaan xumuruufani Hin xumura. gaafii si hafee yoo jiraate garuu tokko gaafachuu dandeessa. Kanumaan Ani immoo xumureera gaafiin kiyya kanuma. Ati waan na gaafattu hin qabdu ati nan gaafanneef amma yoona. Kutaattaanutti. Har'uma finnaa. Waan tokko si gaafadhu. Maatii koo biyya keessa dursa eenyu barte? Kaasi malee sittaanee Anatti taane eenyu barte? eenyuun baree. Dursa. Qoyesti. Kan argite moo kan barte? Hunduma isaanii suuraadhaan nan beeka. Lakkeen suuraan duun ta'ini qaaman yeroo jalqabaatiif anarraan sababa kootiin san dura walitti dhufaa turre miti. Otoo walitti dhufeenya gara gaa'ilaatti nu geessu hin jalqabin dura. Fazarii. Fazariin baree. Maal jechuudha? Rakkoo qaba. Akkamitti baruu Ergaan dandeessu? dhaqee yeroo sana ergameen ergaa dhaqee. Warroonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan akkamitti baruu dandeessu jettanii gaafachuu dandeessu yeroo itti aanu qabannee isinitti yaadna. Icciitii kan biraas itti daballee deebinee dhufna. Isin immoo chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessuu hin dagatinaan dhaamsa keenya fayyaa nagaa nuuf ta'a. Kanarraa kanuma irratti xumurra. Nagaatti. Maatii keenya akka ta'an itti dhaamne. Waan baay'ee jira ganaa duuba. Gana waan baay'ee Subscribe argitu godhaa. sabiskiraayib godhaa.